taphatu zabana agartee namni fira qabu taphatu yennaan gurbaan akka waan fira qabu achi dhaqee isinillee salphisee gastii gubbatti. Abshiiroo maamitiin darba goota kiyya. Leenca darbinee nu moo'atte amaarri. In darba goota kiyya onnee teetiif hin beekne akka onnee teetiitiif abshir. Sin dhagahamullee. Akka birmannaatti birmattanii akka humna keessanii wallahi gizee takka siinotiraakiin gizee nama dha'u amma fakkeenya waa tokkon si hima Arsenal ergaanan dhaladhee haganagaa yookaan 22 maalii kana takka isii waancaa nyaattu nagarre Mubaarak Musammaallee erga bara waggaa 3 asii kana waggaa meeqaas isatu injifatettaniin eeginaa wallahi hin injifatu kana abbaa fedhe olii osoo taphate. Carraa injifachuun qabu carrama malee silaa kalee hin mo'atu. Arsenal goolii galchuu irratti tapharratti maafi naagis garuu giiftiin kennamaa oolullee ni injifatamu waa'ee isaa xonqaayii itti godhan gurbaa. Aman giiftii akka fedhee argatellee waa injifatu hin danda'u. Akkasi. Amma tashkiilaa isiniif nanu dhaaba doktora tashkiilaan nu mudate maalidha? Ijoolleen waaqa qaraatee amma qafatata shorta riyaadiyyaa kan jedhu kana afaan arabaa irra barreessite suuraa nama sadii laxxafte achumaan ijoollee warra wallollee nutuun qara'inii jettee suuraa kiyya lola durii bara waggaa lama duraa saniif suuraa kiyyaa fi suuraa usmeeti suuraa nama meeqa warra laxxaftee waliin doorsisaa arti afaan arabaa kanarratti isin maal jettan akka nama chaayinaa turee afaan hunda barateetti. Dabarsitanii wal kennaa jirtan jechuudha. Amma afaan arabaa dachisaa miti waan kanarratti isin akkam jettan akka nuti afaan arabaallee dubbifnu koomentii oromoo. قفضت الشرطة الرياضية قفضت الشرطة المكية جتاني ولدت جرتان كان أما دابا وان كان جولي والله ما فكيا نوت ولي نجايا أنا فيسي ولي نجايا يو جولي أرسيتي نيلي والله تان أنا فيسي والله بي نور جبرا وجا لما درواتي قالوا سورة كي يرهي تاني أفان ربات تبريس تاني قفضت الشرطة كده جتان كان دابا واني كون غاريمتي yookaan ammoo qurxiinas deebinee wallollee akka fatata shortaa yoo itti rakkoon qabu amma afaan lola keessa hin jirre ana arraba keessa illee hin jirre fuutanii haasa suuraa kiyya irra hiitanii afaan arabaa irra barreessitanii yaa akii dhaabaa lakkaa oromoo tana garamii jalaa baanii na dhibee jiran amma garamii jalaa banamee oromoo tana yoo asiin jalaa usan ka fatata shortaa itti afaan arabaatiin dhufti afaan oromootiin namni dhaga'uu dinnaan afaan arabaa barreessuu eegaltem haasa oromoo mushkila wallahi haasa oromoo kullu su'uudiyya mawjuud haraami ولا فان عرب فيديو قباني وجنا فان عرباتي خلي ولي هذا كله في السعودية موجود كل أورومو مشكلة في سارق في مشكلة زيادة كله اقتلوا هذا قفضة الشرطة مكة قفضة الشرطة الرياض كل أورومو في السعودية موجود حرامي زيادة كله اقتلوا خلاص اقتلوا ما في فايدة كل أورومو مشكلة كل مكان اقتل كل مكان ما في فايدة أكمل إنه بيتشار رد ليدك كانوا في نجاة قبضوا جولين سودي فرارباتي كله يمسك ودي إثيوبيا كله ما في فايدة كشن كله مدابرة سمسم فوت على باشي فرارباتي قال لي ولي سيقال أنا قد تدمني أشوف الراب بريسو فيديو أسباني أصينا نور أبدي فيديو كفاضة الشرطة زيادة كله اقتل نفر كله يقتل أخوان كله يقتل انتبه الأورومو كله ودي إثيوبيا خلي ولي نديسا وكان نديسا ديسا والبليتنا يوكان قباني نوليك أتتاتيني نوكي والرقاب ناچو سورة كأن فوتاني أصلي غران أوبراسيون تاتي بيتا أما اللي هيكاتي amma malaan keessaa gadi yaa'ee jechuudha. Diinaara kuma 23 operaasiyoona taate ammallee garaan operaasiyoona ta'e kun ammallee ni kate beeta. Gara biyyumatiyyaa nagalchaa biyyumatiyyaa galaa jettee awwala. Osoo akkas jettu waatu jiraa siin jedhaa ture waan san. Osoo akkas jettu operaasiyoona taate kana ammallee lammaffaalee kinoo garaan hiikkatee akka malaan keessaa gadi yaa'asii galee.
bakka mujattii tana qarqaarree operaasiyoona kana yoo masii dalagatte wayyaa sii galee. Opereeshinii kana lammaffaa yooma asii dalagatte bakkuma jirtu Liiviyaa keessatti yooma dalagatte wayyaa sii galee. Kanaafuu mujattii tana bira haa dhaabannu asli haa qarqaaru. Intala Arsii keessaa ijoollee arbaa guuguuti. Akkanuma siin jechuuf dhaqaatiin asli jala barreessaa jedheeni. Kanuma siin ga'uu fi doktora ijaallee haa argitu jedheetiin viidiyoo kan olillee hin baasu jedhee qabadhee taa'aa ture waan godhu dhabee jennaan sitti agarsiise sii galee akka malee dhukkubsatti akkasii ciifti sii galee dhaabachuu hin dandeettu akka malaan keessaa gadi yaa'a. Kanuma siin jechuuf. Yoomi sagantaa qabdee bire. Guyyaa maatii jettetti asli sagantaan barbaachisu kuni jechuun ruhii namaati sii galee waan wanniiti yooma galgala kanatti illee hin qabnaaf jette. Namni kamuu argee jira. Sa'aatii masitti olitti manuma kee bannee akkasitti haa qarqaarru. Laamuma namatti himanii ammallee bara waa tokko jira laa. Gizee waa himtan ummataan wal afaan naman kaayina ammuma himte ammuma qabi ammuma taa'e namni jireenya garaagaraa qaba bar hin ta'u himtee miti yoo duraan sagantaan qabaatiin an gizee natti mijaa'utti isinii qaba malee hin danda'amu akkasitti. Akkasuma si jedhe bara. Mulaalu kana wal afaan nama kaa'u jedhaman hin jaaladhu waan akkana si galame. Ani illee kan si jedhe bara sa'aatii jedhee si jedhe bara sadi. Erga sagantaa hin qabin immoo anamma dhugaa rabbii dubbachuuf yoo ta'e fayyaa rabbiin nama fidaa. Waa'ee Liibiyaa kanatti haganatti duulamaa ture hagana arrabsamaa turellee hin beeyta. Ani dhimma nama Liibiyaa deemuu kana harkaaf minallee erga keessaa fudhee tureera si galame. Garuu turi fayyaadha intala dubartiiti in gargaarraa. Gargaaruuf immootu itti yaadamuu qaba. Amma namni as jalaa koomentii godhu kunillee irra hedduun parsantiin 95 warra waa kennu miti warra koomentiiti malee. Namuma muraasa kenna beek rakkataa kan dhugaa rabbi dubbachuu yoo ta'e. Warri barreessuu fi warri maal jedhu kun hin kennu hundi. So sagantaa yoo qabamee fi yoo gargaaramte bareeda. Isa mootuu ammallee yoo ta'e borullee yoo ta'e jedhan kun immoo in ulfaata. In ulfaata dhugaa rabbii isin waan hin beekneef baxaam in ulfaata. Ayyee rakkoo takka. Ana garuu natti ulfaata akka waan nootii miti si galee. Bakka sa'aatii ati jettetti rakkoon gahu. Maybe namoonni galchanillee yoo jiraatan akkaawuntii haa qabatanii warri si jala jiranillee gizee takka akkaawuntii itti agarsiisu haa qabatan jedhe warroonni amma galchuufillee barbaadan haa galchanii fi sagantaa itti qabnee akkasii kara biyya haa geessinu paaspoortiillee fudhattee jirti sii galee. Egaa paaspoortii fudhatte maaliif galtee biyyatti yaalamnee biyya namaa keessa maaf rakkifti? Opereeshina kana iddoon hoo galteellee maaliin galtee asii bar waan baay'eetu jira bar. Waan akkam. Namni calliseetu maan harka qullaa waa takka hin qabdu sii galee birrii namni itti ergee ijoolleen har argee walii qabdee itti ergite opereeshiniin taate sii galee. Bare guuranii fi birrii mujattii nama bakka hawuma qabattu wanni taatu dhabdee kana gadhiisillee namatti illee agarsiisi bakka anaa jette du'ee dhoofadhe. Sii galee. Garuu moo akka yaadatitti amma Liibiyaa kanatti I don't know. Osoo biyya galtee sin yaalamtee yeroo wayina fakkaata. Yaa biyyatti illee galtee akkuma ati jette goona. Gindi Liibiyaatti illee yaalli. Amma Liibiyaa kanatti